سوستيا ما تسوي وانت قلت في القبض فرندي مساتيف نقول نتي نقولتو بقى متانو يكون جا هريبا الذي إذا رفي الله تقارب بيسركم إذا هريبا ذكر رفني سيي أي لين باين سيادة جرا والله يا دخل تراني دللي رفني والله تقارب بيتفجر سوستيا يجون سما يا ذا بولي eegaan bilbila asitti dubbisee qachiises ati garuu imimmaan sambuusuun kee akkaanisti nagaan hin teenye na godhu jirta imimmaan natti buusin bakka kaameeraa qabattee susiyyee kaameeraa qabattee imimmaan akkanatti hin buusine tanni isin jiru kaameeraa qabattee imimmaan buustee nallee yaachistee effillee yaaddee hordoftoota haala jireenyaa adda nu baase malee bakka dalaga taafanis sanimaaf hin sibiilaa deeme malee waan biraatiif miti jireenyi kun qormaat addunyaan qormaata kana garuu kan darbuu danda'an namni hundinuu yoo obsaa fi sabriin jiraatte qofa obsaa fi sabriin waa kennu warra akka keenyaatti jireenyi gargar isin baasee osoo wal jaalattanii osoo wal mararfattanii osoo lubburraa wal jaalattanii osoo hin jaalatin jireenyi biyya isin buusee rabbiin riskii gurguddoo isin kenne tadda isin baastatana walitti isin haa deebisu naafsus jallee gurguddoo nuti firraan eenyeen waliin nu haa deebisu akka zeetiin rabbi qaradhaa isin illeen rabbi nuuf qodhaa akkasaa yaa badayreetoo haramiin na deemta jeesi kaafannaan maaliif na calliftaa yaa badayreetoo haramiin na deemta jeesi kaafannaan maaliif na calliftaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تقيني كم جئت النجا فيادا هاي نكبناوا أنا ما نكدريتي متي نكبناويتي أوجا باهي تكبناو جرانت جاكتام فيدني الرام فديت اللي في أكما درداتين سه تكشوني كبناويتي ريلا كايسيني دوما قلقلا جرا كاميرا الكبتشولين انتون أنجانين كانودا ويا كاميرا اللي رابوك أبدان أنجان يهرد لقى كاميرا كدرانتي يوتيوب يتدلقوس منامن انجرو غنا دلايده قالوا قفا جانيتي اما انت انا وين بتتجيتين غبي كمان غبيتين بك اني جرامي سينيوجين تتامتا والكن مود فرد تتخيا يقروا بالبلان حالا رجرو في كاتان الرجرو سوزدي يافني ما سوزين امو خ فيديو نسيف افتتاتيچو باينك ابنا جرا والله انك ابناوا adaman bareetu dhagaa eekhise deemee viidiyoo isin waraabuu dandeenye turre haalli ona abjatee yoo akkata haalitti na mijjate irra dhaabbadheetiin isin waraabuu danda'a garuu siif mijjatuun anjaan kana booda maaliin jechuuf dhortoota keenya suustiya viidiyoo si takka arkeetiin baay'ee takka na rifachiiste sii maaliif wajja qoy maaliif wajja maalti si wajjisi farreen deemuu isaatiif hunqono natti hin gurtu بقى متانو يكون جا هريبا الذي إذا رفي الله تقارب بيسركم إذا هريبا ذكر رفني بقى ما نقول في ما نجوانين بقيتو بيلي دينا ربي قالت السيد هاخذني فرميخيا ذكر درتم تربي لنجلسي هاقودو كان يدرب سيانين كيسو يعني مراد خير بسي هاقودو وهم داو بقى فرميخي أني أنسي أنا يتكاد لخنون دقل الجرد ربي سيامي كيسو بكدرت نجستي هاتو ربي نجاسي عبيدو فريخيا ربي أني هيتوني سالي شفاني ربي نجاسي عبيدو ربي بكدرت تنجستي هاتو مالتي سوتشي أنا يرو الأف ملي خينس تاو نملو فواجراتومي بوم قبض ترتها سيبجي كان فيديو خنا كبي ورابي ربي مالتي سوتشي بوم قبض دكاناو جرا غير تو تخني لفتني دكاناو جرتي مالك اكمل دكان رابطتين غبي فيديو هنا سينيف ماري سوزي داف دام استقر ام فدتي سوستيا مال سيبوچ سونت بوچ فين قبض حال جرينيا دنو باس مله بقى دلگه تافنيس سينما فينس بلا دي مله وان براتي فيمتي خيبي خو قبدن مو تنبي خو قبدن ورتو تقيا والله اني يومي يوتانان
Asimiti biyya biraatti yoo naqasuusi tiyyan raappadhu isin illee raanfattu. Garuu maaliif na raabochiisin wanti na dhibe mana qulfitti kanneeti mana kiyyallee laale jennee jechuudha. Mana dheetee laaltee mana haa ta'uutee keessa gatteessee achi keessa teessee boochi jechuudha. Bakka saniitu tukkaan kaameraa ol qabadhu nu godhe jechuudha. Booyuun qabdu maaliif bochi? Ani yeroof malee namaasitti hafu deemu dalagataaf hin as dhufe malee waan biraatiif miti. Garuu akkuma beekamu wallahi haalli jireenyaa kun nama wal fuudhee ilmaan qabu sababa jireenyaatiin adda bahee biyya jiraachaa jiru hisaaban qabu. Warri akka keenyaa kunis hisaaban qabdan osoo ol jaalattanii haalli jireenyaa gargar isin baase yeroodhaaf jechuudha. Nuti warra ilmaa warraa qabu gargar bee jiraata suuziyyee jireenya kun waan irraa wal qixxaatu jireenyaaf jaaniiti bakka akka gargar baan malee waan biraatiif miti. Tokkoon isaanii tokko adda baan fedhaniitii miti jechuudha. Fedhaniitii miti. Garuu gaamman tana wallahi qabbantiin sammaa jirti duraa galee jiruun jaakkataa uffadha malee maaliif naannoo takka deemtee naannoo tokko gaadhete haalli qilleensaa namatti jijjiirame jechuudha. Haalli qilleensaa asii diradhaarra baay'ee qabbanoota darabaan qacolla qabbanoota diradhaarra qabbanootudha. Kanaaf jaakkataa malee akka dhaabbachuun xiyyaa diradhaa dhufee baay'ee ulfaatanii beektanii. Walumaa galattuu maaliin jechuu fedhe wallahi dalagaan tunis akkanatti himanitti bakka natti ulfaatti. Dalagaan kunis baay'ee ulfaatti. Akka isaan xinqaaqana kananitti maallaqallee jiyaan sii kafallaa naan jaan jechuudha. Jiyaan sii kafallaa mana uffataa guddaadha. Mana uffataa guddaadha. Mana uffataa kana keessa ga'a. Laaqanumaaf irraa bee galgalumaa irraa gala. Galgalallee halkan sa'aatii 4 galtan naan jaanii. Bakka halkan namni za'a 4 galgaamee gisee kan viidiyoo isin waraaba ganama sa'aatii 12 akkaata. Mana tolchitanii banta bakka waan takka anumatti haasa'anii bakka eedaggaan goolnetti haasa'anii turan waa hedduunatti haasa'anii akka beektii YouTube irratti mul'adhus ijoolleen beektiitti himtanii warreetti himanii abbaa qabeenyaa sunitti bakka akkas kaameraan kun jiru bakka ol qabee akkasitti haasa'ee maal jechuudhaaf silaa isaaniifuu bareedaa ture ni beektaa viidiyoo ol qabee mana uffataa sanuu agarsiisuuf ni bareedaa ture. Bakka kabbaadidha waan akkasiif hin beeku bakkaan. Bakka akka amman tanaa wallahi caljeetiin akkuma namaa bitattuun gabbee viidiyoo isin waraabisin hin jee. Maaliif suuziitii viidiyoo si harkeetiin bakka anis nin booye bakka. Na boochise Suuzaan. Maaliif Suuzaan bakka xiqqishoon limmataa xiqqoon baatuma takkaaf lamallee taatu yoo dalagadhee. Bakka ni jiraami. Hindufaan dukkanaa jira viidiyooleen gurraachamu jirtiin maantana bakka kanaaf hordoftoota keenya bakka ka ifa qabdulaaleetiin asii deemee bakka wanni akka ampuulillee karaa hin jirtu ganda keessan beeku manni gaa kun hojii olii gibbii san dura dhaabbadhee gibbii silaa an keessa jiru jechuun maantana. Meekota ulaasan dura dhaabbadhee ifnilleen gibbiin waan ifa qabduuf amma dukkana bika kanatti bikka san dhayineeti waliin haasoo naa qotameen hordofa. Hordoftoota kiyyaa bakka nola mannis kana egaa maantana yoo naggabbaan na harkanii xiqqishuma asiitiin bakka ol seenu ta'a. Kanaafuu hordoftoota kiyyaa maal isin jechuu fadheetiin wallahi haalli jiru abboon fedhee utaanaa adda baasa. Yeroodhaaf garuu jireenyi kun qormaata addunyaan qormaata kana garuu kan darbuu danda'an namni hundinuu yoo obsaa fi sabriin jiraattu qofa. Obsaa fi sabriin waa kennu warri akka keenyaatti jireenyi gargar isin baasee osoo wal jaalattanii osoo wal mararfattanii osoo lubburraa wal jaalattanii osoo hin jaalatin jireenyi biyya isin buuse rabbiin riskii gurguddoo isin kenne tadda isin baastatana walitti isin haa deebisu. Naafsus iyallee gurguddoo nuti firraan eenyeen waliin nu haa deebisu. Akkas jeetiin rabbi kadhadhaa isinilleen rabbi nuuf qodha akkas jaa
maaliif yoottan wallahi ani bakka biraa deemuun feene maaliif jireenya diriidhaa keessatti ulfaata yoo dalagaa qabaachuu baatte ilmi dargaggeessaa tokko yoo dalagaa qabaate bakka dalagaa qaamii dhaabbataa tokko qabaate dalagachuu baate ulfaata kanaafuu dirqama dalagaa barbaada dalagaa tanaaf jee deemee jechuun sus biraa maaliif ammaan dhala keessatti sadarkaa karaa manaaf irraa kafalu dadhabuu raggoo kayyatti wallahi uumaa miti ni beektaa ilma dargaggeessaa tokko waa hedduu qunnama waa hedduu mudata xanqaarraatee mul'achuu qaba bakka jabaatee mul'achuu qaba jabaatee yoo mul'atte rakkinaaf harka kan baatte yoo kuftee dura ciisuu baatte wallahi wanni hin dabarren jiru akkasii abdadhaati abdii baruu ta'inan qabu tana rabbiin wallahi yaadaaf muraada kee anillee naaf haa guutu jechuun bakka munqata waan kanaa saniif ji'ee dubbachuudhaaf natti illee yoo ulfaate ormaata kana nin dabre jeetii yaada bakka ilma dhiiraati qoromnee jirra ilma dhiiraa ilma dhiiraatu qoromeetiin jira deem takka deem ilma dhiiraa oromeetiin jira jechuudha wallahi osoo wal jedhannu wallahi maaliif ilma dargaggeessaa taate yoo kiraa kafaluu dadhabde meeshaa ta'e gurguruu jechuun waan afaan qabnu ni beekta animmoo as taa'ellee dalagaa mana sanillee kan hin keessa hin jirre kiraa kafaluun ni ulfaatan kafalu jechuun as taa'ee dalagachaa maaliin jechuuti man suusiidhaan meeshaa xiyyata mana san keessa jirtu fuudhii ummaatee biratti naageessi mana keessa hin naaguuri egaa kan as jiru kan hin keessa hin jiraanne kiraa mana san kafaluu maaltutu na darare sanii kiroo mana san dadhabbiifin fageenya kana dhufe jechuudha fagaadheessu jirra meebii jireenya mas dalagaa irra bareedduu harkanaanii yoo carraa biyya biraallee deemuun xiyyaana kan qabnu maaliif gaafa rabbi sirraa guutamti hagara irraa guutamtutti gadi hin taa'u jechuudha amma suusiidhaan amma guyyaa lamaa sadii booda meeshaa akka fuutee mana isaaniitti naa galchituun barbaada maaliif as taa'ee kiraa manaa kafalee dalagadhee kiraa wantiin silaa dalaguutuun cinaan tokko bikkaan keessa jiraachuutiin jirre keessatti bikkaan an keessa hin jirre keessatti jechuudha waan yeroo meeshaa qabdee teessi meeshaa yoo mana isaanii naa gurtee teessi qarshiin silaa kiraa kafaluu san naaf haftee jechuudha saniifuu kanallee asumaan akka beektu suuziin bilbilaan siif nama sastiyyaa garuutu sus hobummaa sitti hin dhageemin wallahi yoon hiribsii harkadhe yoo kana ayyaman taate qaamaa illee dhufee si ilaala humaa miti jechuudha kanaaf hordoftoota keenya dhiiroo suuzi dabaluufi hin dawalaafi dhiiru bakka hordoftoota keenya dabaluuf illee baadhu ammaan tana yoo saniifuu daffareetiin gibbii warraa dura dhaabbadhe viidiyoo maruu jira kan isaan dhawar kanaan jaan daffaree yoo magaalaa gabbaan maali gibbii teenya waraabte gadhiistaa jaanis hin beeku egaruutu dilas akkasitti waan tanaaf jaanii yuutuubaan fayyadamu abbaan manaati mata akka sooshaal miidiyaan fayyadamuu jaanboo tijjaarri kun akkanuma tijjaarri kun irra guddaan isaa sooshaal miidiyaa fayyadamuun dhaqqabuun isaa dalagaa isaa malee ammas dalagaa tokko qofa hin qabu abbaan mana kanaa kan bira dhufe kun waan adda addaa dalagaa paartii fi qaban jaanii walumaa galatti hordoftoota keenya du'a naaf godhaa naaf susti yaabtoo godhaadha siyyee ani illee baay'een si yaadu jira wallahi yaada keetirraa ani dallee rafni wallahi dhugaa rabbiitti fachuudhaaf susti yaa jechuun sumaa yaadaa bulee eegaan bilbilaan si dubbisee qachiises ati garuu imimmaan sambuusuun kee
akkanasitti nagaan hin teenye na godhu jirta. Imimmaan itti buusin bakka kaameraa qabattee susiyyee. Kaameraa qabattee imimmaan akkanatti hin buusine. Tanii siin jiru kaameraa qabattee imimmaan buustee nallee yaachistee effillee yaaddee. Hordoftoota keenya nagaan nuuf turaadha in seenaa. Kaameramaan hotu bakka mucuma hojjechi kan dhufneetu kanuma xiqqaa gara kanneen na waraabu jira. Bakka nagaan nuuf turaadha. Baay baay.